Ahmad jalqab khon waggalam khaysa tag deema deem khara sirrir jira warre injir Abiy Ahmad khara sirrir injiru dogongor guddo jachuu jir warre injir kan keessa kan fudhattati by the way jalqabu mayyuan barre namni na dursee qeeqen jiru garuu dhugaa namaa baasurra wikinasii namaa baasutu namatti tani irra taniin kun dhufe amma sirrirra jiru ana akkamit sirrirra jiru seete inni Oromoodha harki isaa dhiiga Oromootiin xuraawun qabu dhiigni ummata qulqulluu harka jiru ekeraa akkamitti yaadannoo gootee mana kee qarqara goota hin ta'u inni akka kiyyaatti gaa kun see galee kun Oromoo irratti dhukaasuu arguurra caala du'a wayya beetta warri obbaafate warri du'e kun obbaafate warri dhumeen waan nu warra jiru lubbuudhaan jiru warra kana laalaa jirudha beetta wanniet erganu daangeessani bari ture bulbul farda badi caalu farda wanni farda waan farda sobtachi keessa warki farda siidaa hataniidha farda siidaa hatani siidaa dabaleen soore erganu daangeessani bari ture bubbulee fardi siidaa dabalee sun farda mililikirra taa'ee kunu amma suura ka'esan farda hatame beetta entati namicha nami hattu humnaan qotee bulaarraa fudhate beetta ijoollee anummata kiyyaaf qaali beetta akkas jedhee nama by the way wanti bitamu miini bitamu mi'a qaalii bitamu miini rakashaan bitamu akka gaariitti fudhadhasan garuu immoo mootummaan Dr. Abiy na bituu hin danda'u okay yookaan opidiyoo namni gariin agartee targetii inni barbaadu keessa yoo ati seenuu fi baatte waan barbaade jechuu danda'a ololli kun eessaa kaate beetta warruma qaama mootummaa keessaa baate ololli kun Dr. Abiy waraana isaa ajaje akka Jawaar ajjeesu yookaan qabsaa Oromoo hayyuu tokko akka ajjeesu nafxanyaan halkanii guyyaa irratti hojjechaa jirti gaafa muummichi ministeeraa waanuma xinnoo bar waan guddaa miti bar gaaffiin deebi'een jiru beettaami meeqa fuulduratti deebisuun deebisan hin beenu gaaffiin Oromoo waan guddaan turre bar biyyattii kana keessatti garjummaa isaatti waanuma xinnoo waanuma Oromoo urgooftu kan yoo godhe qullaa sirbiti baatee bar nafxanyaan miidiyaa ishiitiin FM jiru hundi jechuudha yoo nagno waan isaan hin jedhin hin jiran beetta gaafa immoo inni xiqqoodhuma saayikooloojii Oromootti wanta buutu kana yoo godhe yetimmin walad tini balinji la Itoophiyaan jedhanii tila hin bubbisu beetta maal dookumantariin irratti hojjechaa ooluu miti nafxanyaan diina Oromooti kaleessas diina Oromooti hardhallee diina Oromooti gara fuulduraattis diina Oggalaaleetiya farda siidaa katanii siidaa dabalee suuri Oggalaaleetiya erganu daangeessanii barri ture buutulee Oggalaaleetiya waddeessi jiraa gubee amborraa calaqqiisi Oggalaaleetiya narraa fagaatte jedhee siyaaduun kiyya yoo mafe maada nafee nafee akka taane maada nafee caccabsee nyaatee lafee anin jiru yaga anin jiru kukkutee nyaatee ture cuwaa jetti simbirroon halkanii yaga cuwaa jetti simbirroon halkanii nama garaan dhaane himamuun arganii yaga maalan jira caccabsee nyaatee jiran maalan jira yaga maalan jira caccabsee nyaatee jiran anin jiru yaga anin jiru kukkutee nyaatee ture Kote nami chisanii darbatee yaga kote nami chisanii darbatee rafeen buluu namni